jenna. Seenaa gabaabaa gooticha Oromoo Meeraa yookiin Muhammad Zaakir Sheekh Umar Aliyyee. Diini keessa yaa'ee calcalti roodatti nagatti goggogee itti deebi'eetti margaa Meeraa inni biqilchine. Qabsoo uummata Oromoo gaarreewwan Harargeetti adeemsifame keessatti namoota qooda fudhatan irraa tokko Muhammad Zaakir akka ta'e seenaan ni dubbata. Muhammad Zaakir bara 1944 akka lakkoofsa warra Habashaatti magaalaa Galamsootti dhalate. Muhammad Zaakir hiriyoota isaatii fi sabboontota biratti Meeraa jedhamee yaamama. Abbaan isaa Sheekh Umar Aliyyee Al-Galamsiyyi yoo ta'an, haati isaa aadde Maymunaa Saadiq jedhamti. Muhammad Zaakir yookiin Meeraan ijoollummaa isaatti mana barnootaa Islaamaa seenee kan barate yoo ta'u, itti aansuudhaan barnoota ammayyaatiif mana barumsa Galamsootii fi Cirootti barate. Maayyii kolleejii ogummaa Tagbaaraa Finfinneetti barnoota isaa kan eegale yoo ta'u, qabsoo uummata Oromoo kan elemoo qilxuufaan eegalame tumsuuf yookiin deeggaruuf jecha carcaritti as deebi'e. Muhammad Zaakir yookiin Meeraan elemoo qilxuutii fi Ahmad Taqiifaa wajjin walitti dabalamee meeshaa adda addaatii fi dhihana yookiin nyaata dhugaatii qabsaa'otaaf akka qopheessu hoggansa qabsaa'otaa elemoo qilxuutiin ramadamee tajaajila barbaachisu kennaa ture. Qabsaa'otaaf tajaajila kennuu isaa basaastota dargiitiin irra gahamee qabame. Mootummaan dargii Muhammad Zaakirii fi Oromoota daldalaa fi barnootaan akkaan beekaman hedduu walitti qabee magaalaa Galamsoo, Baddeessaa, Machaaraa, Booqee, Balballeettii fi kan kana fakkaatan geessee hidhe. Namoota hidhaman hedduu keessaa Muhammad Zaakir yookiin Meeraa, Muhammad Bakar, Muhammad Taqii, Sheekh Muhammad Rashiid yookiin obboleessa Hundee Ahmad Taqiidhaa, Ahmad Alhaadii Hussein obboleessa Meeraa yookiin Muhammad Zaakir, Najjaash Ismaa'il Ahmayyuu, Wayyaa Ibroo yookiin Abubakar Ibroo, Muhammad Abdoo yookiin Lungoo fi Aminoo Abdurrahmaan yookiin Aminoo Tuttii fa'aa turan. Diini keessa yaa'ee calcalti roodatti nagatti goggogee itti deebi'eetti margaa Meeraa inni biqilchine. Sambooda garuu labsiin namoota siyaasaan hidhamee hundi hidharraa akka gadi dhiifamu jettu waan labsamteef jecha nama 4 malee hidhamtoota hunda akka gadi dhiifaman taasifame. Namoonni 4 himannaan isaanii karaa mana murtii waraanaatiin akka laalamtu murtaa'e. Isaanis Meeraa yookiin Muhammad Zaakir, Sa'iid Hulloo yookiin Abbaa Xaahir, Ismaa'il Ahmayyuu yoo ta'an, galmeen himannaa isaanii kan itti yaamamtu maqaa Sufyaan Saaniitiin ta'ullee Sufyaan Saanii miliqee osoo hin qabamin